دفع فتا أيه سينا أكو مسينتنين شيرا كغوتن وامجسني دبرسا سينا هاي كم لينا بوي لا كان يا دوشي تاي أبوش بشان كنيف سينا أكو مسينتنين شير غودا بشان كنا بجدو بروكو أسمع ركيان دوشي دوشي كيو سينا أكم سينتاني نك شير غوتن شير غودا ولي دبرسا دفا نما باي بربادام نما باي ار قفن سين برباد دوغا نما باي كسنا فيدان ار سينا جوجو برباد نما باي تنا برباج ولي دبرسا سلامتا كيسني وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بشانا بش إشي وندم كيسني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دفاتي ولي دبرسا ففجأسا كرامي سنجراتينس ولي إرجع ولي كراوات سابيتينس غري إجارة مرتيس إرجع دفاتي ولي دبرسا نما باي ده كان برباد وانتي فيتشار كليسا غاساتي كوران رتي وادا سين انتوري مچانكم باديا فغو كيلومتر إبا وين راي كان فيديو في مچاسنا فيديرا سورا أمد رديكا شمو ديكا كوران درام متانسين توري چارا مچانا برجرا دفا مچالا كننيا سانجرا لا كننيا چاجرا يا كننيا تيني دفا كنافو وانجرو هندوبنا إمرنا كنافو دفا شير قدا نموني لالا جرتان هندي كيسنا سوالتا كشير قوتاني نموتا بايت الفورندا نموتا كليس سبا يريفتن هندا ساني أرجعون كابوان تيف هندي ساني جمدو كابوان تيف كليس نمون ريفتن سون جمدشو تان قوتامو أكان إسان كمانر إسان جمدشيسو فيمو شير قوني برانغو أكان نوراي جمو please دفا شير قدا نمباي جمدير كليس باي إنا إيرس باي جمديرس دو سات باي قدّي دو إيرو جتامو فيري رودمو غمديرس نيرس وانن كبوف وانن غديسو والله كنافو دفا شير غدا لا كنجا چاجرا نبرجرا مچاني سورا متنسين كاي دفاتي شير وليف غدا كيرو غاترا انا دفو شير وليف غدا دفا في بي غدان قدو namoonni kumni tokko dhibbi tokko seentan al tokkicha sin share gootani nama baay'eetu dhufu wallahi kaleessa namni baay'ee rifatee raawoo xiqqaate namni dhibbi lama dhibbi sadii post godhee ture kanaafu warra sana bira naa qaqqabsiisaa please dafaa share godha dafaa share oliif godha ariitiidhaan namoonni gurbaa kana jaallattan kaleessa bu'aa turtan gammachuu keessan namoota na'aa turan kaleessaa sanaaf gammachuu keessan qooduuf namoonni gammadanii jirtan mucaan kun lubbuun jiraachuu isaatti namoonni gammadan share godha please
Sagaleen kun dhaga'ama. Rakkoo neetworkii nu mudatee dhiifama naa godhaa, dhiifama na of kolcha. Ayyee dhiifama na of kolchaa. Dhiifama na of kolchaa. Abush, online está. Alek. Disconnect la pendió no. Agua. ¿Ya está ahí? Dhiifama nuuf kolchaa isiniin jecha neetworkiitu na rakkisaa jira. Sagaleen kun dhaga'ama. Mee naa barreessaa. Ayyee sagaleen kun dhaga'ama. Sirrii neetworkiin sirrateera. Hin dhaga'ama sagaleen koo. Yoo dhaga'amaa jiraate mee dhaga'amaa jira naan jedha. No, video waraabuun barbaadu.
sagalee dhumaaniin live dhumaan sinii dabarsuu barbaada. Inna gaama sagaleen koo inna gaama yoo ta'e inna gaama naan jedha. Inna gaama. Ayyee irra beega neetworkii sirreeffadheera. Assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota koo bakka jirtan maratti nageenyi koo kabajaaf jaalalaa isin haa qaqqabu. Egaan kaleessa jechaadha obboleessi keenya tokko daa'imni xiqqaan waggaa 18 gadee jechaadha xiqqaadha. Akka carraa nama wal fakkaatee era balaa konkolaataatiin jedhame hundi keenya biyya keessaaf biyya alaati baay'ee rifaatuu guddaa keessa kan nuti gallee turre baay'ee gaddinee turre ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaallee baay'ee gaddaniiti kan turan jechaadha. Sababni isaas egaa mucaan kun akka sagalee ustaaz Raayyaatti jechaadha manzuumaa ustaaz Raayyaa jechaadha manzuumaa ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa jechaadha. Sirriitti bifa ajaa'ibaa ta'een jechaadha nama qara'aa karaarra deemuudhaan nama feestaalii gurguraa jiraachaa turedha. Egaa namoonni baay'een keessan kaleessa gadditanii turtanii baay'ee gaddinee turre namni baay'een boo'eera. Sana booda immoo egaa mucaan lubbuun jiraachuu arginee gammanneerrasi. Egaa mucaan laaqana nyaachaa jira nyaatee ka'ee jira amma kunoo isinii fidaan jira. Kanaafuu namoonni baay'een kaleessa gaddaniiru baay'ee itti dhaga'ameera. Namoonni sun gammaduudha kan isaan qabanii. Kanaafuu dhufee jira waan ta'eef share oliif godha share godha meeme neetworkii Itoophiyaa rakkisaadha garuu kana booda rakkisu namoonni 2,500 jirtan kun osoo al tokko share godhanii dhugaa rabbii namoota 8,000 9,000 daawwachuu danda'a viidiyoo kan kanaafuu mucaan laaqana nyaatee jira na bukkee jira mee al tokko share godha meeme irra deebi'ee al tokko share godha namoonni share hin godhin kunoo mucaa seensisuuf ammaan share godha al tokko. Kita bush. Malam bush ni jera. Dah tahu tu. Terakhir lom kejut agak di sana jeri. Itu kok change robo. Beram kafanya wallahi. Jamare belum dikit. Amma jamare ya. Sini rane Turki. Sini rekam.
harri maal ture biyyaan kilameedha. Namoota baay'ee fayyadamu. Nagaa gaafattanii wantoota si gaafadhu deebii deebista ishee waan si gaafadhu deebii deebista ishee hin sodaatin. Muka ajaa'ibaa. Ayyeega baay'ee jeeqamaa jirra, neetworkii baay'ee nu jeeqaa jira. Ayyee I'm sorry, dhiifama guddaa dhiifama homaa gochuu hin dandeenye. Neetworkiitu na jeeqaa jira, wifi na jeeqaa jira. Dhugaarra deebi'ee dhiifama guddaan sin gaafachuu barbaada. Ammas baay'ee nu jeequu danda'a waan ta'eef dafee mucaa sinii fiduun barbaada, mucaa haasofsiisuun barbaada. Namoonni 2,900 seentan share godha. Mucaan na bira jira, kottus godhi na bira. Maqaa isaa sinitti himaa. Kunoo mucaa fudhee dhufee jira kaleessa gaa. Sa'aatii 10 irratti daa'ima kana du'eera jedhame kana fudheen dhiyaadha jedhee waadaa siniif seenee tan ture. Kanaafuu kunoo fideen dhufee jira. Assalaamu alaikum warahmatullah. Egaa obboloonni keenya baay'een isaanii kaleessa bo'aa turanii, baay'ee gaddaa turanii. Ati duuteetta jedhameeti, ati garuu hin duune alhamdulillah lubbuudhaan jirta. Odeeffannoo dogoggoraa nu qaqqabeen baay'ee burjaajaati kan turre. Meemee salaamataa gaafadhume ijoollee obboloota keenya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa lubbuudhaan jira, baga lubbuudhaan rabbii ijaan wal nu agarsiisee isiniin jechaa jira. Meemee maqaa kee eessatti akka dhalatte, eessaa akka turte, akkamittiin akka bilbilaan si quunnamee si argadhee fi jecha siin jedhame sana gara boodaarnaa ibsita garuu. Meemee eessatti akka dhalatte maqaan kee maqaan abbaa keetii eenyu akka ta'e ibsiif ijoolleef. Abiraan Naziif abbaa fi taayaa aanaa geeraa godina Jimmaa. Neetworkiin keenya waan citee natti fakkaata. Sagaleen dhaga'ama. Dhiifama sagaleen citee ture neetworkiin gaa baay'ee rakkachaa jirra. Sagaleen dhaga'ama. Jira sagaleen. Ayyee sagaleen jira, sagaleen dhaga'ama. Hin dhaga'ama sagaleen. Ayyee thank you. Ayyee meemee gaa obboloonni keenya baay'een si daawwachaa jiru. Namoota 3,600 si ilaalaa jira. Meemee obboloota keenya si ilaalaa jiran kanaaf meemee irra deebii salaamataa gaafadhuuti. Maqaan keenya akka ta'e eessatti akka dhalatte meemiif. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaa koo barbaannaan aanaa Abiraan Naziif abbaa fi taayaasiin aanaa geeraa ganda qollaa sullaachaa. Egaa Abraar Naziif jedhama godina Jimmaa aanaa geeraa ganda qollaa sullaajjaati kan inni dhufe. Meegaa kaleessa ati balaa konkolaataatiin lubbuun kee darbeera jedhamaa ture. Mee kana dhageessettaati? Nageenye nama takka. Maal siin jedhan yeroo sitti man? Induu jedhamaadha Jimmatti jedhamaadha jechuudha. Jimmattiin du'e yeroo kana dhageessu achuma inni eegaa seenatti waan naachiin fi garbe karaa keenya biyya wal bashii dhugaase. Dhugaasee baay'ee rabbashamaa ture. Yeroo namni si bilbilee si gaafatu mee maal jettee nati? Ana obboleessa gosti deewwalee malee namichi. Yeroo amma fakkeenyaaf ani yeroon si haasofsiisu sana poolisii bira turteeti?
jechuun alansitti haasa'u sana poolisiin maal siin jedha? Poolisiin liturgii ta'etti deettanii isa suuraadhaan kaasaa. Eeyyeegaa kaleessa baay'ee rabbashamaa turre baay'ee cinqamaa turre. Neetworkii sagaleen jiraa laata? Ayyee kaleessa baay'ee rabbashamnee baay'ee gaddinee baay'ee bo'aadha kan nuti turre jechaadha. Kaleessa bilbilaan yeroon bilbiluuf poolisiin illee qaamaan deemee barbaadee obboleessi eessumni isaa namni Zeenuu jedhamu barbaadee bilbilaan hanquunnamee argadheeni waggaa 100 jiraatu boomcaan kun. Alhamdulillahi rabbil alamin rubbuudhaan jirame alhamdulillahi rabbil alamin jedheen. Alhamdulillah rabbil alamin. Meegaa obboloonni koo biyyoota garaa irraa ustaaza raayyaa illee dabalatee baay'eedha kan kaleessa bo'amaa ture baay'eedha kan kaleessa gaddaa turre meemee warra akkas kaleessa osooti lubbuun jirtu akka waan ati duuteetta chaadha duuteetta jedhanii nahanii ana dabalatee baay'ee gaddinee bo'aa turre qariyaa tokkodha kan du'e neetworkiin keenya citeera ammasii araatti shi kan nuti turre sun akbar Alqabii dubbadhu aji. sagaleen kee gadi bu'aata shi ilaalaa dubbadhu Olma qabii shi akka maal shi. Rabbii dabbaa Jedhama firaagii qabu. Firii ta'e ta'e masirri. Apa dubbadhu shi abush daawunloodii godhime daataa dhumaan intini kee feesbuukii guddaa Qaraadhaan. gafi Nqaraata shi sirriitti fataa jettee shi Iddina. Baranaan jibbee akka jechuudha. ne akka rakkoon Asxolee fataa goote qaraadhaan. akka zanaaliiti shi Sodaatanii Yaa Rabbi nama ishkoy dhiifa wagaa baay'ee rakkoo keessa jirra neetworkiin baay'ee nu rakkisaa jira dhiifama sin gaafanna irra deebi'uudhaan dhiifaman jechuun barbaada egaa balleessee miti kanan dhiifama gaafachaa jiru rakkoo neetworkiitii konneekshiniin baay'eedha kan nu rakkisaa jiru arra reefula kan yeroo liivii seenu kan neetworkiin koo ciccitaa ture takkaa citeen beeku waan na mudate sin beeku waayifaayin koos waan siin taateen barre alhamdulillahi rabbil alamin egaa mucaan lubbuudhaan jira darbaan dabarsa qaffaarratti mucaa kana bilbilaan argadheeni akkuma liivii seenee siniin aasofsiisee ka'een tokkoon teenye bilbila koo fudhee darbaan dabarsa namoota baay'eetti neetworkiin keenya citee nu rakkisaa jira. Oh my god. Yaa Rabbi maal nutti fuute. Sagaleen hin jiru natti fakkaata. Inni dhaga'amaa laata sagaleen rakkoon qabu nashiidaa sitti fuufa mucaanii ganaa sirriitti akka garaa keenyaatti waliin bashannannee gammachuu keenya ibsanna jechaadha. Neetworkiin jira, sagaleen yoo jiraate meemee siqinatti. Sagaleen yoo jiraate mee na beeksisaa. Namoonni 4,600 daawwachaa jirtan sagaleen yoo jiraate meemee na beeksisaa. Okay. Jira sagaleen hin dhaga'amaa. Ulfaadhaa galatoomaa egaa kaleessaanis liivii seenee dhiifama gaafadheen ture baay'ee gaddeen ture jaalladhee miti kan maxxansee kun ijoollee hiriyoota koo na bira ta'an kanaas obboloota koo na bira ta'an dabalatee namoota 4,700 na daawwatan fuulduratti afootu naa jedhime namatu na dogoggorse anas ishee egaa dogoggora uumameen baay'eedha kan ta'e kaleessaa kanaafuu hundumti keessan egaa akka afootu naa jettan kaleessa sin gaafadheen ture ammas irra deebiidhaan sin gaafachaan jira kanaafuu gaa obboleessi keenya lubbuudhaan hundumti keessan bakka jirtanitti alhamdulillahi rabbil alamin jedhamee alhamdulillahi rabbil alamin meegaa obboloonni koo kun kan si dhaggeeffataa jiraniif meemee nashiidaa ustaaz raayyaa keessaa haasaa keenyatti hin deebina nashiidaa ustaaz raayyaa keessaa sagalee kee miidhagaa sanaan meemee irra nuu busimee tokko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagalee kee ol kaasiiti. Baranaan jibbe argaa waliin oode naannoo dhaabbee kumsaa firoomaa wal qoode
Kairi wali kode sherri wali kode. Citeera networking keenya ammasi. Sagalee kee garuu sirri akka ciradhu sirriitti sagalee. Garee malee kun yeroo siqeete ittuma siqeete. Akkasuma biyya namni dhiisa gate. Hadaa boruun isiisaa olee inni kan inni. Bakki. Warqarri dubballi firii ta'e as ilaalanii. Buufatte? Ganaa baay'ee midhagaa. Dhiifama nuuf kolchaa gidduu gidduudhaan hin qabamaa jirraa asiidiin hin dhabamu rakkoon hin dhabamu haa ta'u malee dhaamsa keenya waadaa keenya guuttachuudha gonkuma duuba hin deebinu namoonni daawwachaa jirtan namoonni 4,900 daawwachaa jirtan ammallee dabalaati sheer godha namoota baay'eedha kan nuti barbaannu obboleessi koo kun daa'imni xiqqaan kun kan feestaalii magaalaa Jimmaa keessa naannessee gurguree jiraatu haadha isaa Ramadaaneekaaf dubbisuuf geeraa deemee ture amma dhufee jira osoo inni geeraa jiru lubbuudhaan jira alhamdulillahi rabbil aalamiin egaa osoo cituu baatee nama kun egaa homaa gochuun dandeenyu wallaahi baay'een gaddaa jira neetworkii keenyatti baay'een gaddaa jira neetworkii biyya kanaatti wallaahi akka har'aa gaddeen beeku ani egaa namoonni 5,100 seentan anaa dhufu baga seentanii irra deebiinsi yaadachisaa obboleessi keenya kun kan kaleessa lubbuun darbeera jedhamee odeeffamaa ture garuu lubbuun dhaannu jira alhamdulillahi rabbil aalamiin amma gaa neetworkiin sirraa irra natti fakkaata alhamdulillah meemee nashidaa ustaaz raayyaa abbaa maccaa kan duraan ittiin beekamu ustaaz raayyaan illee kan peejii isaanii irratti raayyaa lammaffaatu argame jedhanii gammadanii turan maxxansaniiti kan isaan turan jechaadha meemee jedhigaa meemee sagalee kee bareedaa sanaanii sagalee sirriitti ol kaasitii obboloonni koo nama 5,100 si daawwachaa jira waan ta'eef nama 5,200 kanaaf mee sirriitti sagalee kee ol kaasitii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bara namni jibbe argaa waliin oode naannoo dhaabbee kumsaa firoomaa wal qoode kayrii walii qoode sharrii walii qoode qawmii baay'ifate ibliisni gammade hijimni dhugoomee akkin taa'e gadde bareenni fokkisaan bareede muumin afaan nabee shayxaanni baroode bishaan tudeemota ibidda daamota waa'ee kookalisaa suphaatu minyaa'ee dhugaa nama goode yaa rabbi reekeenya maaluma nu qoode maaltu dhufa boode yaa cibtuudha jamaa ittiin nu milkeesse yaallah yaa ramaa bara namni jibbe argaa waliin oode naannoo dhaabbee kumsaa firoomaa wal qoode kayrii walii qoode sharrii walii qoode qawmii baay'ifate ibliisni gammade hijimni dhugoomee akkin taa'e gadde bareenni fokkisaan bareede muumin afaan nabee shayxaanni baroode bishaan tudeemota ibidda dhaamota sobatu mi'aahee dhugaa nama goode yaa rabbi reekeenya maaluma nu qoode maaltu dhufa boode yaa cibtuudha jamaa ittiin nu milkeesse yaallah yaa ramaan ajab jiru duniyaa wama ajaa'ibaa hundinuu umfiffiga hundinuu taaba gariin akkida bankaan akkida dhaba yoo qalbiidhaan laallee wama nama dhiba waa lama bitatee gurgurata gabaan lamaan sun jannataa yookaan yaazaba azamnis tola mete taabbachuu qaba waan rabbiin dhowe hunda jechuu qaba kun ottooma jirra yaadeera gabaaba jiru bal'ifachuun cunqurse walleeba innoo naman dhiisuu keessa nama kuuqa ahyaa dubbii akeeka amma yoomnuuf ammaa ittiin nu milkeesse yaala ramaan assalaamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh egaa dhageessanii jirtu sagalee isaa baay'ee nama ajaa'iba sagalee akka ajaa'ibaa sagalee akka ustaaz raayyaa lammaffaadha kan nuti qabnu alhamdulillahi rabbil aalamiin lubbuudhaan nu jiraachuun isaas egaa baay'eedha kan nama gammachiisu wallaahi meemee egaa an sagalee dhuma isaa addaan kutuu hin barbaadu meemee itti funaafuuf hime nashiidaa ustaaz raayyaa bareedaa sameetti naafuuf. bismillaahi rahmaani rahiim diini islaamaa araganne waan caalaa fadlee rabbalaalaa دين إسلام أرجعني وانجلا فضل رب الله باسمك الكريم يا الله يا رحمن يا رحيم
الله ربي العرش العظيم الله نبو فدو صراطك المستقيم دعندي سكجيلا إسلام أرغني وانجالا فضله رب الله صلوات الله يا الله ورحمة الله الله وبارك عليهم الله يا الله وبيننا وبينكم قوة في الله إسلام أرغني وانجالا فضله رب الله وايتو يدج ميمي جري ميمي أركان الإسلامي بردايا نما نمني سبرتي إسلام جدما توكوفان شادا توكيشما ربي محمد الجما ربي توبري سرها جراتو رامني نغاني أما جراتني ساماي فرديني صلاة جتشوني جنتك كيسا غستو كوتي دها برجانم كيسا رمضان جتشون سامنا زنبيتي بريتشاتي سوما ربي التمناتي آخر من الكريم ما جدي سقافتو أول الرا يا رويريا كنكي نادي كيسي نادي نتجفتي جيمتو سرا الله والله يا ربي هندرا ديني مناباني نغرغر درا ربي رحمتا الرحمن الرحيم دوا أمتا أتنو كجيجي كرا جنة آمين أيوة كيو يوم دلومو إنجي جيرامو غافا سماواتي فردين ديغامو نمني سالاني إسلاما جدامو كافرة تنصى والله شكمو كافرة في إسلاما صلاة الليئي نما صلاتي رب متى نما صلاة ديدي ربنا باريرا الله سبحان الله إبدا جهنم إسا وريقيرا دواسان نكامو إتن صلاتمو أكاسومان نكي كبري تغتم وابا دا فيلمو ورنا دا فيلمو إن صلاة شفني افكفا صلاتون وإسان فيني افكفا تنكيدا إتن غافتمو معرف صلاة شفني جتو كتاتمو يو جري ديداني وجنن تايني محمد اتصالاتون الله من سيني الله إلهي خالق الورى كشريكاتكو إن كابني وبرا موتما نما إن جيرابتي موتما ربي كان زلالمي موتما نما تتاتت من دابت لابو كان ربي مويا فيزاتي لاجرين جرابو موتما نما إن جيرابتي موتما ربي كان زلالمي محمد رسول الله رغم رب الله اكبر يا داس ممكن تغرق قلب دام كاكو بربانا نبرنا زباب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله ايغا سغله هنساغا انقوفمو واي مچاكنا اتديبنا انما دبنا ايغا مچاكنا يادتني تتوني ملا نموني كومني شنيف دبسد داوچا جرتن رديبيان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نينجچون بربادا انا دفو ان ابدي گيتاچو ابابيتي ايغا كليسا دغغوران لبون سادر بي رجدمي ميديا لينا واسرات باي رافما turree jirra jechaadha isaaf irra deebi'an istiifaman hin gaafadha ammas jechaadha hunduma keessanii isallee dhiifama gaafadheen jira ammas irra deebi'aati sheer godhaami namoonni sheer hin goone rabbiif jecha sheer godhaa namoota kaleessa qalbiin dhukkubsate mucaan kun lubbuun dhuguma darbe se'anii qalbii dhukkubsatan irra deebi'aati sheer godhaa meemee namoonni seenanii hadaawwatanii agammadanii qalbiin isaanii haara agalfatu meemee nashidaa ustaaz raayyaa kan biraa kanatti jette tokko jira viidiyoon isaa yeroo baay'ee nu qaqqabee ture baay'ee isaanii dandeessa jechaadha nan beeka isa kan rakkoon qabu isa dandeessa jechuun ustaaz nashidaa ustaaz raayyaatiin yeroo baay'ee miidiyaalee hawaasaa kanarratti in argina anis nan arga yeroo baay'ee isa qareen kee ajajiru kan biraas tokkos jira kanatti dandeessu beekee zeera darbanti me jedhishi ekara besme rabbika maka rabbi jabba dini duma islama beekumsaan jalqaba amanti beekumsa ifaan namni qaba namni seenaa maksee kita rabbi qaba Adisa Rasula kan sanada chaba amanti beekumsa ifaan namni qaba kolleejji chala masgida qaba takka namni qaban achireni anuma kunu je asena gadama natamanna anika akabisalama masgidai kana chala demu wasita dabatu wantan obolewa hundate damado wanan jedama sita debiadu akara beje chaunda kesan jaladu rabbina gaka kesote gubadu wallahi lubuko sinirran kusadu amalu bunjiru isindagadu
yaa bulaa keeraa wasutti dhaamaddo nanda gati rabbii jecha na yaadaddo yoonni na raamate abadan salphaddo yaadaddo na haqaddo faaleek nardeessama na tamannanika akka bisalama. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanti beekama kana. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Egaa dhageessanii jirtu sagaleen isaa baay'ee namatti tola, baay'ee sagalee ajaa'ibaa qaba. Gara fuulduraatti illee mucaan kun nashiidaa ajaa'ibaa akka inni nu biraan ga'u abdii guutuudha kanan qabu. Nus bakka yeroo mucaa kana gama dandeenyu hundaan sappoorti gochuudha kan nurraa eegamu. Ani immoo wallaahi laazim keessi koo gammachuu addaati kan inni qabamu. Kalee sa'aatii 10 mucaa kana fidedheera. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi na yeellaasifne nan qaanessine. Rabbi shukuriin sambani alhamdulillah rabbil alamin jechuun barbaada. Maaliif yoo jettan sobduun ta'an tokkoffaa kaleessa mucaa kun du'eerenne sobduu taane jaallannee miti dogoggora namatu wal makate irra deebinee moogaa mucaan kun lubbuun jiraachuu isaas deebinee maxxansine egaa namoonni baay'een egaa kan nu arrabsan jiru kan waan baay'ee nuun jedhan jiru isaanis jaalala mucaa kana qaban irraan kan ka'e waan ta'eef isaanillee dhiifama gaafanne irraa ofii akkana nuuf jedhaniif dhiifama gaafanne irraa mucaa kana rabbii umrii nuuf haa dheeressu rabbii nuuf haa guddisu. Nega mucaa kana haala jireenya isaan gaafadha. Namoonni 1600 daawwachaa jirtan baga nagaan dhuftanii share godhaa gammachuu keessan hiriyoota keessaniif dabarsaa isiniin jechuun barbaada. Meega ijoolleen baay'een kaleessa gaddanii baay'een isaanii bo'aa turanii suuraa keefaa namni danuun piroofaayilii irra kaa'ataa kan turetu jira. Baay'ee bo'aniiru namni danuun bilbilaa tureera, namni danuun bilbila kee nagaafataa tureera. Meemee obboloota koo boloota kee namoota bo'aa turan sanaaf meemee maal jettaan meemee ati? Jechuuni bo'aa turan ammaatiin duute se'anii baay'ee gaddaa turan warra sii gaddee warra sii bo'aa ture obboleessa kootu deera jedhanii warra gaddaa turanii maal jettaan ati? Ana gotan galee jarrin barre malen duuniyaati. Duuniyaa alhamdulillah rabbil alamin. Meemee gaa nama immoo namoota immoo anas nus dogoggorsiisanii wanna kana akka maxxansinu godhanuuf mee maal jettaan afootu jettaaf immoo mee maal jettaan? Afootu lillaa jettaafi rabbi afootu si jedhu zambii kee rabbi si fadhiisu rabbi si haa guddisu. Meemee gaa nama 6,200 si ilaalaa jira. Biyyoota garaagaraa ta'ee Afrikaa keessaa, Awurooppaa keessaa, biyyoota Arabaa, Awustiraaliyaa, ardii addunyaa kanarra ta'anii si ilaalaa jiru. Ardii meeqa jira? 7 miti? Iddoo hunda garaagaraa ta'anii kan isaan si ilaalaa jiran nu daawwachaa jiran jechaadha. Meemee warreen si daawwachaa jiranii mucaan kun akkamitti jiraata harka qalleessa nuti gargaaruu barbaanna namoonni jedhan baay'eetu jiru jechaadha. Meemee haala jireenya keetii akkamitti akka jiraattu meemee afaanuma keetiin itti madhumeeti. Mee akkamitti jiraattaati? Ergasii nama galuu dhufee. Eessa? Ge'aanaa geeraa. Geeraadha Jimmaan dhuftee moo? Eshi. Dhufee mana magaaluu dhufee naan. Kaameeraa laaliitii si ilaalaa jiru waan ta'eef. Kiristaana wayii salaata nama dhuftee naan biraa bahee. Annama malee ciccitaa ilaalee fooqii ilaalee umraayaan qaroo jamarraa namni ayidiinsi geetti na qabdina karaatee birii dhibba daa kennan. Deeggarsanatti. Jechuun amma gaa jireenya ati amma fakkeenyaa fi mana namaa taa'uu dhuftee jennaani mana hordoftoota amantaa ortodoksii dhuftee teenyaan sagada si dhowwanii? Mana kiristaana wayitii mana hoteela wayii dhufee galee qodaa uummatee miiccattee naan sagada mul'atti dabartee sagaddu naan achi baate. Achii baatee maal hojjetaa turte? Raayyaa mana garee waa yaaltee naan dhachi maa inni hojii keessaanii zoolii nagada. Raayyaadhuma qaraatee namni deeggarsa sii godha? Dhibbuun pereema birramu gidoo gidoo sii kenna atoo maal nagaddee jiraata turte akkan odeeffannoo dhagayetti hojii hojjettadhani. Duraan listeroon hojjetataa ture amma shariinaa wayii zoolii nagada. Shariinaa maa inni? Feestaalii. Feestaalii nagaddaa? Akkamii eessa jiraatta eessa bulta? Mana kireeffadheen ta'a nyaata bakkeedha nyaata. Nyaata bakkeedha nyaata? Kireeffattee jiraatta? Birrii meeqaan kireeffattee teessaati? Ji'atti 300 kaffalla ijoollee nama 3. Aha 900 kaffaltu? 300. Jechuun 100 okay birrii 100 kaffaltu jetti. Isin nama 3 taatanii jiraattu nyaata hoomee akkamii maal nyaatta? Nyaata gaa'ummaa shiroo rabbiin nu kenna nyaanna. Jechuun bakkeedha nyaataa egaa manatti qopheeffachuu hin dandeessu? Hin dandeenye. Haa jechuun egaa feestaaliidhuma nagaddee birriidhuma namni sii kennee nyaatta? Meegaa haala jireenyaa keessatti maaltu si rakkisaa ture meemee haala jiraattu meemee? Gurra kana fayyadu bicee na kubdii. Bicee si alhamdulillah uumama ta'e kan kubdii maaliif fayyadamu? Asi dhukkuba gurra kee moo maal taate? Duruma ka'een nama sabiyyummaa nama laayyoo iskaala guutti moo dhageenyaan ajjeega. Akkasii? Kan rabbii alhamdulillah jedha. Okay. Mana yaalaa deemtee yaalamteetta? Maal siin jedhan?
qoricha bakkee naaf hattee naani. Sagaleen keen dhaga'amu jedhaa jiru sagalee kee ol kaasa. Qoricha bakkee naaf hattee naa kennite naani bitadheet na kennan dhiisuu madi jennaa kanuma rabbiiti alhamdulillah deemani. Egaa akkaataan jireenya keetii feestaaliidhuma nagaddee naannofteeti kanatti jiraattu jechaadha. Mana kiraa birrii 300 kaffaltu 2-3 taatanii nyaata bakkeedhaa nyaattu. Meegaa nyaata fa'i takkaa beeloftee agabuu bultee beektaa? Egaa alhamdulillah obsaa baane gaggeessa. Obsaa agabuu bultee beektaa takkaa beeloftee? Egaa coggaarraa natti kaase. Beeloftee moo? Qanii sadii. Qanii sadii moo? Waan nyaattu dhabdee moo? Birrii dhabdee? Egaa alhamdulillah niphee coggaarraa natti kaase. Si dhukkubee agabuu bultee moo? Waan nyaattu dhabdee? Diidesan. Abshir bakka rakkoon qabu. Egaa ijoolleen obboloonni koo biyyoota garaagaraa ta'an si gargaaru haala si mijeessina inshaallah. Egaa yeroo magaalaa Jimmaa keessa jiraattu mee wanti addaa wanti si mudate maaltu jira? Mee wanta ati umurii kee keessa irraanfachuu hin dandeenye? Egaa giidoo gaxarii kana fayyii jabaatee inni manas galee uuma giidoo gata hojjetatee nyaadhee bula. Egaa jireenyi kee egaa akkuma sila jette nashiidaa ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa qaraatee birrii namni sii kenne walitti qabattee jireenya kee jiraataa turteetta. Amma gaachi utuma jiraattu haadha kee dubbisuuf baadiyyaa. Mee haadha keef dheengaddaala deemtu waa goote jedhanii deemtee maal goote mee yeroo biyya galtu? Egaa uuma rabbinaa kennee baankii ijaartuu walitti qabaddee. Birrii baankiitti walitti qabattee ishii? Ijaartuu walitti akka 500 walitti zayitii lafee shokkotamu akkasiin bitee fi galuu akkasii. Isiidhuma feestaalii nagaddeen ofii keeti agabuu bulaa zayitii fi shunkurtii haadha keetii bittee galte? Haati kee maal siin jette gaafa? Du'aa naa kadhatte. Du'aa isii kadhatte? Rabbi haadha kee umurii isaanii siif dheeressu. Meemee gaa amma gara fuula duraatti meemee otoo haalli sii mijatee maal hojjechuu dandeessa mi'ati? Egaa uuma rabbi na gargaare. Ammas feestaaliin naannessu barbaadamu waan biraa hojjechuu barbaadda? Itti rabbi nama gargaare waa banachuu. Suuqii wayii moo mii maal banachuu barbaadda? Egaa uuma rabbi waa guddaatti baasu. Waa guddaatti sii baasu hawwii qabdaa? Mee ituu amma niyyaan guddaadha. Niyyaan guddaadha meemee maaltu sii godhamee barbaadda mi'ati? Mee natti mee baasiiti? Wata kunan dhoksin akka obboleessi. Uuma suuqii kanayyii banachuu nama barbaade gate. Jireenya sana booda haadha kee gargaaruu barbaadda? Egaa niyyaan guddaadha yoo illee. Haadha keefuma. Mee haadha keef otoo waa qabaattee otoo birrii wayii qabaattee haadha keetii maal gochuu barbaadda? Silaa gaachumatti qallabu suma biratti. Haadha kee jiraachisuu barbaadda ati kee dulloomaniiru? Ammallee ijoollee warra sadii qabaannee haati koo lama faadha. Abbaan kee warra sadii qabu? Garuu haadha kee situ kaddama jechaadha. Egaa amma rabbi na gargaare. Egaa mee obboleonni koo mee egaa wanni isaan si gargaaran mee akka isaan si gargaaranuuf mee maal jettaan ati? Egaa uuma rabbi naa kenna buusame. Siifaa buusame miti sana booda ati suuqii wayii nagadhattee haadha kee jiraachisuu barbaadda. Inshaallah akkaawuntii qabda akkaawuntii kee sila naa kennitee ture anis qarshii 1000 si galcheen jira. Mee egaa obboloonni koo akka si gargaaranuuf baankii Oromiyaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa qabda miti akkaawuntii kee maqaa kee amma natti himtaa obboloota kootti siifan kenna akka deeggarsisii godhamu nan kenna amma koomentii jalattis nan barreessa. Sana booda deeggarsisii godhamee garee wayii ijaarree haala sii mijeessine magaaluma Jimmaa keessatti suuqii sii bannee akka hojjetu sii goona ishee. Amman koomentii jalatti akkaawuntii kee kana barreessutti mee nashiidaa Raayyaa isuma jalqaba jettee irra naa deebiifis jalqaba jettee mee ijoolleen obboloonni koo namni gariin nama 7,100 daawwataa jira amma namni reefu dhufu kun akka si dhaggeeffatuuf sagalee kee sirriitti ol qabiiti nama obbolootuma keenya ishee sagalee ergasii na duuchee jedhi isin janii si duuchanii meera deebiitii sirriitti jedhiif meeme. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارانا من جيب أرجع ولينودي نانو دابيكم سافروا ما بولكودي كاي وليكودي شري وليكودي كامي باي باتي إبليس نيجامدي خجيم ندوغو مياكين تايغادي باريني فوكي زامباريدي مؤمن نفانا بشيطاني بارودي Ishanto de mota ibedada mota Sobatumi ahe dugana magode Ya Rabbi re Kenya malu Itti deebitaa fi maqaa kee naa maqaa kee Abrar Nazif itti fufi nashiidaa jalqabarraa kaasitti naa fufi itti fufi Bismillahirrahmanirrahim Bara namne jebbe arga walinode Nano da pegum safiro ma volkode Kairi wali kode sharri wali kode Kaumi bayi fate iblis ni gamade Kejim ni dugomi akinta egade Bahini fokise ambarede Mumin nafa nabe shaitani barode
bishaantu deemota ibidda daamota sobatu mi'aahee dhugaa nama goode yaa rabbi keenya maaluma nu goode maaltu dhufa boode yaa chiftuudha jamaa ittiin nu milkeesse ajab jiruu duniyaa wama ajaa'ibaa hundinuu fiffiga hundinuu taabaa gariin akkee dhaaban kan akkee dadhabaa yo qalbii dhaallallee wama nama dhibaa jedhama tola binzilee fakkeenyaaf waa lama bitate gurgurata qabaan lamaan sun jannataa yookaan yaazaba azaabnis tola miti taabbachuu qaba waan rabbiin dhowwe hunda jechuu qaba kunootuma jirra yaadeera gabaabaa jiruu balleeffachuun cunqursee wallee baa innuu naman dhiisoo keessa nama guukaa ahyaa dubbii akeeka amma yoomnu famaa ittiin nu milkeesse Allah yarama takbir Allahu akbar watu andi shibir mashallah egaa abdi egaa galatoomaa isiniin jecha egaa akkaawuntiin obboleessa koo yookaan Abraar Naziif jechaadha baankii hojii gamtaa Oromiyaati miti baankii hojii gamtaa Oromiyaa tokko barreesseen jira akkaawuntii isaa koomentiidhaan irra deebi'eessiniif hima tokko duwwaa yeroo afur jechaadha 10,000 jechaadha tokko duwwaa yeroo afur 46 52 duwwaa tokko 42 Abraar Naziif baankii hojii gamtaa Oromiyaa qabadha koomentii jalatti isinii baaseera irra deebi'ees nama maxxansa inshallah rakkoon qabu garee isinii ijaarra jechaadha obboleessi keenya kana gargaaruuf namoonni 17 laalaa jirtan akka deeggarsa gootaniif 1,46 52 duwwaa tokko 42 jechaadha deeggarsa akka gootaniif akkaawuntii obboleessa keenya kanaati jechaadha egaa baay'ee gammachuu guddaadha kan natti dhaga'ame jechaadha obboleessi keenya kan argachuu keenyaaf dhiifama al tokko egaa galatoomaa ulfaadha hundumti keessanii akka deeggarsa gootanuufis abdii guutuudha kanan qabu fidee dhufeen jira obboleessa keenya kunoo qaamaan jira alhamdulillah rabbil alamin namoonni baay'een keessan karaa keessaatiin na asoofsiisaa turtaniittu akkaataa ittiin deeggarsi godhamuufii qabu na gaafachaa turtaniittu kanaafuu galata guddaa qabdu jechaadha gareenan ijaaraa akkaawuntii isaa 1,46 duwwaa tokko 42 irratti baankii hojii gamtaa Oromiyaa Abraar Naziif jettanii akka gargaartaniif garee ammuma nan ijaaree keetan karaa peejii keenyaatiin nama maxxansaa sana booda hin deeggarraanii nagada qofa mitati barnoota kutamee qabaratte mee afur qofa moo egaa biyyatti badaa baraatama horii dhaqaa egaa qonnaa qotaadhaan nuti qonnaaf hojiidhaan kan isaanii isin biizii isin godhanu sana booda barachuu si dhowwanii akkati barnoota baran egaa alhamdulillah amma tokko jalaa baranii dubbifama barreeffama beena quraana kana dabbinuu fageenya kutaa afur qofatti dhiiste meetu amma haalli sii mijate barnoota kana itti fuftee barachuun barbaadda halkan barataan quraana qaraa ganama yeroo sii murtaa'u barattee amma ta'e immoo hojjettee galgala quraana qaruudha kan barbaaddu maashaallah rabbi sirraa jaalatu rabbi si haa gargaaru kanaafuu haala sanaan egaa akka namni si gargaaru gochuu haala sii goonaa namni si gargaara jechaadha meemee obboloonni koo na jara jirtan jechaadha namoonni irraa baataniittu namoota 6,400 qofatu amma daawwachaa jira namoonni daawwachaa jirtan galatoomaa ulfaadhaa rabbi sinirraa haa jaallatu obboleessa keenya kana jechaadha gargaaruu qabna jechaadha anis bukkeen jira waan isa barbaachisu haala ni mijeessinaa fi akkaawuntii isaa kunoo maxxanseen jira koomentii jalatti kaa'een jira ammas itti fufeetan nan fide jechaadha gargaaruudha kan nuti qabnu mucaa kana hanga humna keenya biraa hafuu hin qabnu jechaadha alhamdulillah rabbil alamin namoonni baay'een egaa booda deebitanii akkasiin maxxansitan abdiin qaba inni kaan egaa yoowwana abdiitu du'ee achi boolla keessatti liivii waraabaa jira moo mucaatu ka'ee naan liivii waraabamaa jira namni jedhu gaa hin dhabamu waanuma maraafu anis hin duune alhamdulillah lubbuudhaan hin jira mucaanis hin duune lubbuudhaan jira rabbi umrii nu haa dheeressu lubbuu keenya addunyaarra nu haa tursu egaa galatoomaa ulfaadhaa hundumti keessanii meemee waan akkan odeeffannoo dhagayetti waa'ee fuudhaaf heerumaa kanallee badaa qaraatedhani meemee naa qareef ijoollee obboloota kootiif meemee jedhiif akkamiin heerumna jedhan yoo nutti argate ijoolleen dargaggeessaa ababbaaf deekoo qaraxaa jabeessaa tuma jaljeessaa yoo wajji rafa maaluma balleessaa sirama mana meemee jechuuni akka dhiiraatiin immoo keeree caatiin
Nadabdu lafaan kaatu na argannaan irraan kaatu qabeenya keessan ramana nyaatu wargeessa kana baga beenyaa. Eeshi qoy amma fakkeenyaaf qaraxa jechuun maal jechuudha maalirraa keeti kan jedhame. Abbaa baadhatti birrii amalli isaanii ilmoodhaan arganii. Keenna namni kuma lafa taatee yookaan tokkuma tokko itti kenne. Jechuun fuuchuudhaaf yeroo inni marga ergatu moo? Qaraxa jarri immoo itti jabeessu qabeenya qabeenya itti jabeessu. Amma fakkeenyaaf yoo an fuudhuu jedhee an fuuchuudhaaf jalqaba qabeenya qabaachuu kootu ilaalama. Yoon qabeenya dhabe fuuchuu hin danda'an. Rabbiin biratti immoo isuma rabbiin maratinaa abbaa dura ergatii kennaa jira. Rabbi gaa mee agaa yoo qara'uu baattis mee wanta dhageesse jira mee fakkeenyaaf amma gaa amma namni birrii qabu qaraxatti baay'iseeti kan inni fuudhu jettee tamti amma fakkeenyaaf an birrii tokko illee yoo nabi fuuchuu danda'u akka shari'aatti mee maal beektaati? Akka shari'aatti qabeenya qaba rakkataa hin jirinaa uma rabbi abbaa dura ergatii kennuudha. Agaa akkan dhageette jechaadha yoon dogoggoruu baadheen qaraanee dhiifama naa godhaa warra hordofaa jirtan illee rigaadhaan illee namni fuudhee jira miti. Sirriyanti ustaas? Kan warra namaatti nu dhiisaa jechuudha. Warra namaatuunis hin ta'u. Hin ta'u. Miti? Rabbiin biratti isin qaramtuu biratti badana. Isin qaramtuu hidhamtuu biratti fayyadu. Nama akkasiitii meemee nama warra nikaa hidhamtuu fudhatee badu mee maal jettaan dhaamsa akkamii dabarsitaaf? Yaadu qala qabrii maaliif saddeetaa jechuudha. Raayyaa qabeenya isaa kan waa'ee tasawwajuu. Tasawwajuu biddiin. Fuushishun fuula fuulli. Rabbiin argaa kanii waan beeku qabeenya. Rabbi si arga. Abshir. Emeegaa obbolooti keenya biyyoota garaagaraa jiran lakki cirqubee maal ta'e moo hin rifatte? Ishi dafi hin turiin ishi dafi hin caayee kottu. Hin turiin dafi ishi hasaadhuma irratti haasoftutu jira. Egaa mucaan kennaa addaati kan inni qabu kennaa baay'eedha quraana illee hin qaraane baay'ee ajaa'iba wallaahi baay'ee nama bashannansiisa yeroo haasawusii jecha rabbii immoo keessaa nambisu dura yoo maaluu dhufe dukkana qabrii maalan ibsadhaa biraan hafu wallaahi maaliif sodaan rabbii keessoo isaatti uumamee jira jechaadha alhamdulillah rabbi sodaa rabbii kana keessa haa tursiisu keessa haa bulchuu jechuun barbaada baay'ee namatti tola mucaan kuni maal jechuu barbaadeetanii hin beeka wama hunda amma fakkeenyaafi akkamittiin haadha ofii akka kaddamachuu qabu ofii isaatii guyyaa sadi agabuu bulee birbaata malee bulee cuggaaraan itti ka'ee dhukkubsatee haadha isaatii garuu soomayikaa baranaa kanatti jechaadha. Shunkurtii fi zayitii bitee fi gala alhamdulillah rabbil alamin ilmoo akkasii hunduma keenyaaf nuuf kennu mucaa qalbii qabeessaa akkana du'atti farrisnee jirra wallahi azim baay'een ofitti gaddeen jaallannees miti kan maxxansine kaleessa an dhiifama sin gaafachuufani wallahi kana mucaa kana dhiyeessichaa baay'ee keessi koo jeeqamaa ture amma reefuun gammachuu qabaan alhamdulillah rabbil alamin wallahi hedduudha kan natti dhagaame baay'een gaddeen kaleessa maaliif mucaan kun akkas dandeettii inni qabu situun beeku du'uu isaatti baay'een gaddi du'eera jedhamee innaan jecha garuu lubbuun yeroo jiraatu immoo nama danuu rifachiisneerraa namni danuu maxxanseera bakka kallattii garaagaraatiin baay'ee jeequmsa hedduu keessa turre garuu wama maraafuu mucaan lubbuudhaan nu jira alhamdulillah rabbil alamin inni rifates gammachuu taqayyaramuu fi rifatee inni bo'aa fi ture ammala dhuguma mucaa kana jaallattu yoo ta'e jaalala mucaa kanaa qabdu yoo ta'e mucaan kun akka inni guddatee bor iddoo bareedaa ga'u yoo barbaaddu ta'e yoo dhuguma mucaa kanaa waan keerii yaaddu ta'e wallahi laazim ijoolleen kaleessa bo'aa turtan maaliif birrii lama ta'in birrii lama yoo maan ta'in akkaawuntiin isaa kunooti akkaawuntii isaa kanatti galchaa angaree ijaareen amman maxxansaa gareerra ijaaree garee sanarratti nan maxxansaa kanaafuu deeggarsa godhaafi wallahi suma dhuguma jaalala mucaa kanaa yoo qabaattan kaleessa boonyeerraa bo'uun keenya umurii daa'imummaa kanaan xobbeetti citee maxxansee turanis rabbi umurii isaa nuuf haa dheeressu odeeffannoo na qaqqabeen jechaadha garuu mucaan lubbuun nu jira lubbuun umurii isaa nuuf haa dheeratuuti kanaafuu deeggarsa gochuufidha kan nuti qabnu mucaa kanaaf deeggarsa barbaachisaa ta'e goonee fi gara fuulduraatti jireenya gareedaa akka inni jiraatuuf haala mijeessuufidha kan nurraa eegamu. Anamma akkuma liivii kana xumureen mucaan na bira jira gareeran ijaaraa deeggarsi ni goonaaf jechaadha baay'ee gammadee tan jiraanis waa lamaan hin gammade innan itti gammade tokkoffaa mucaan lubbuudhaan jiraachuun isaanaaf gammachuu addaati keessa kootti gammachuu addaanaa uumee jira alhamdulillah rabbil alamin lammaffaa immoo waadaa kiyya guuttadheen jira jechuun sobduu jedhamuun barbaadu nama ofitti mufachiisuun barbaadu namni tokkollee akkanatti mufatu barbaadu turani maaliif namni hunduu
egaa eessa yoo jiraate eessa yoo eenyullee yoo ta'e jaalala oliif kennuudha kan isarraa eegamu jechaadha. Kanaafuu waadaa koo guuttadhee mucaa kana fidee isin qunnamsiisuu kootiif wallahi baay'ee gammadee tan jira. Wallahi hedduu keessi koo gammachuu qaba. Baga mucaan kunis lubbuudhaan nu jiraate anis baga waadaa koo guuttadhee keeriidhaaf wanti tokko amma fakkeenyaaf yoo waa kufee nama harkaa cabee yookiin immoo yoo waa wayii bakka bade yeroo badu namni danuun hin bo'u. Yoo waa jechuun wanta hin barbaanne tokko yoo badu akka inni hin banne keeriidhaaf jedhii bira darbii jedhama miti Ustaas. Kanaafuu keeriidhaaf mucaan kun du'eera jedhamee dubbatamuunsaa maaliif jedha baga jedhame immoo gara tokkoon gammachuu qaba. Gammachuun ni qabu. Otoo gurbaan kun du'eera jedhamee miidiyaalee hawaasaa garaa irratti hin dubbatamu ta'eeti otoo hin himamne ta'eeti jechaadha. Deeggarsi nuti goonuuf kun hin godhamuuf tureeyyu. Maaliif hin beekamu ture gurbaan hin yaadatamu tureeyyu. Garuu du'eera jedhamee yaadatamee gurbaan beekamtii argatee kallattiin ittiin rabbii egaa karaa rabbiin ittiin si gargaaru hin beekamu kunoo wallaahi. Kaleessa guyyaa hin du'e gurbaan kun jedhamee har'a lubbuun jiraate kunoo sinii qara'aa jira manzuumaa nashiidaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Machaa kunoo darbee boriftaan immoo jechaadha deeggarsi garaa godhamee fi mucaan kun bakka guddaa akka ga'uuf wanti godhame kaleessa jedhame sun har'a kanaan ga'ee jira jechaadha. Raawwame abdii kottee mucaadhaan. Kanaafuu hordoftoonni koo biyyoota garaa teessanii na daawwachaa jirtan ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Mucaan kun tokkoffaa akka inni barnoota baratu, akka inni quraana qara'u, akka inni hojii dhuunfaasaa hojjetee jireenya isaa jijjiirratu jechaadha. Nan jajjabeessa wallahi akka obboleessa hangafaatti bira dhaabadhee sinis dirqama obboleessa keenya mucaa daa'ima kana guddifachuu qabna. Raayyaa lammaffaadha rabbii umrii nuuf haa dheeressu. Kaleessa gaa sin mufachiiseera. Sirrifaasiseera ani rifadheen sirrifaasise malee ofii kooti gammadee kolfaa miti kanan sirrifaasise adaraa naafis dhiifama naa godha. Innan mucaa kana dhiyeesseefis rifaatuu kaleessaa akkasin iddootti deebitan akkasin gammaddanuu fi akkasin afootu naa jettani garaadha. Kaleessas afootu sin kadhadheen ture har'as irra deebi'een afootu sin kadhadha. Maaliifi kaleessa sin naasiseera kanaafuu har'as akkanatti naatan hin barbaadu. Kanaaf isinii fide jechaadha. Kanaaf dhiifaman sin gaafadha irra deebi'ee meemee kanaafuu irra deebi'aatii afootu akkanaa jettan hin barbaadu. Sim rifaayiseera sim mufachiiseera waan ta'eef afootu naa jedha. Garuu namni gariin jechoota baay'ee naan jedheera. Garuun na arrabsee jira. Foloowarii baay'ifachuu fi laayikiif koomentiidha jedheeti abdiinii kan inni akkas jedhe naan jedhame. Wallaahi laazim isa rabbi na argu kanaaf miti kanan kana godhe. Laayikiin gurguradhanii, folloowariin gurguradhanii, koomentiin gurguradhanii garuu namoonni baay'een akkas jedhanii baay'een na arrabsaa turaniiru. Suuraa koorra eeksii ka'aniiru na arrabsaa turaniiru garuu anis jaalladhee miti kanan kana godhe. Kanaafuu irra deebi'ee dhiifama sin gaafachuun barbaada. Afoota akkanaa jettanis nan barbaada. Sirrifaayiseera garuu sanaaf miti kana godhe siqinatti. Akkasin yaaddan laayikiif koomentiidhaaf miti homaa nan fayyadu ana. Kanaafuu dhiifama naa godhaa siniin jechuu barbaada. Afoota akkanaa jettan hin barbaada. Irra deebi'ee jechaadha. Akkuma waadaa sinii galee mucaa sinii fideen jira jechaadha. Ani umurii koo keessatti yoo hanga humna kootii waanan jedhe galmaan ga'uuf hin deema. Waan dubbadhe galmaan ga'uuf hin deema. Namni sobduu akkanaa hin jedhu hin barbaadu. Namni akkanaa arrabsu hin barbaadu. Maaliif dogoggora yoon hojjedhellee na gorsuudha kan namni qabu. Dogoggora koorraanis deebi'ee barachuudha kan qabu. Namni kamuu yoo yaada yoonaa kenne yaada sanan fudhadhaani. Kanaafuu kana qofa osoo hin taane garuma fuulduraatti illee jechaadha. Wal arrabsuura wal gorfachuu miti kan nurraa eegamu. Miti kanaafuu gaa akkasin siniin jechuu barbaada. Mucaan kunoo dhufee jira. Mee maal jettaan mee obboloota keenya si daawwachaa jiraniin sagalee kee irra deebii fidiif meeme. Uuman ergasii egaa siini meemee ati kaleessa gaa odeeffannoo jechuun namatu informationii odeeffannoo wayinaa kennee maal abdii mucaan akkana sagalee raayyaa qara'uu makiinaa turu kutee du'ee naan jennan badaa gaddee namoota nuti bilbilee ka'ee poost godhee maxxansee namoota durdanuu an rifachiiseen ture beektaa. Meemee ijoollee kana fuulduratti afootu naa jettaa? Afootu lilla. Rabbii jettee. Eshi ulfaadhu gaa galatoomi. Rabbi sirraa jaallatu. Akkuma zambii koo naa dhiiste
rabbi zambii keessii fadhiisu. Egaa mee obboloota keenya nu daawwachaa jiraniif fakkeenyaaf akka addunyaatti mee dhukkubni ho'i dhufeera moo dhufee miti? Dhufeera. Maa inni? Balaa rabbiitiin ka korona. Koronaa namti mee obboloonni koo keenya kun akkasi gargaaranuuf nus anasis rabbii akka balaa kana jalaa najaa nu baasuuf mee du'aa nu Dhukkubni badaa. Namumatu rabbii wallaalee daangaa darbeenaa rabbiin aalee darbee. malee dhukkubni hin badamti rabbi yeroo dhukkuba fidu maal jala buusa? Gizee dhukkuba fidu. Dawaa jala buusa miti rabbi? Dawaan immoo toobaa. Toobaa. Wanjala ergasii balleessan dhiisu. Miti dhageessanii joo rabbi dhukkuban fidaa dawaan isaa immoo toobaadha jedha mucaan akkasii waaw ajaa'iba agartanii dawaan kiniinii miti marfee miti dhala toobaa godhi wayyoon jala hojjeta Sababaa moo feeggadda. qoy dhiifama neetworkiin citeera iskiriishuutii godhe jalqaban goone egaa dhiifama neetworkittiin irra bashaa jirti rakkoon qabu gara xumuraarra jiranus rakkoon qabu jechaadha meemee dhukkubni kun dhufee jira rabbi dhukkuba buusee maal dawaan isaa maali jetti Toobaa. toobaa gochuudha yoo toobaa godhe deebi'aa rabbi namirraa Maa yaadadhaan nama daangaa dabarsee rabbii wallaale. miti meemee gaa obboloota koo gara fuulduraatti si gargaaraniifis anaafis siifis hunduma keenya meemee du'aa inuu kadhadha akkuma beekutti. Ajana bau. Amin. Ajana ka. Amin abush. Nagadani kasaru. Rabbi zina nasar. Allahumma sal. Wasallim ala sayyidina Muhammad. Ede tan fit ede ajana bau maniyatan ajana. Hunduma miti Ade dua ini mundi dua maniyatan yati ka ba ajana bau. hunduma fakkeenyaaf obboloonni koo biyyoota arabaa keessa ta'anii dhukkuba hamaa keessa jechaadha mana namaa keessa gugguufanii utuu biyya qabanuu utuu ciisanii buluu danda'anu biyyoota arabaa keessa biyyoota ameerikaa keessa awustiraaliyaa keessa biyyoota garaagaraa keessa ta'anii dhukkuba hamaa kana keessa ta'anii kaleessa sii bo'aa turani badaa sii gaddaa turani meemee isaaniin mee maal jettaan anitu waan ta'e waanan jedhuun nan beeka mee maal jettaan ati Sana gaddani. Afoot ni raf kara be umri de nanu dua na faga sana umri de nanu. isaaniif haa ta'u maal kadhattaaf Jaramu. Ajana bau njeri ajana ka. kanuma gaa Dukumna marra de. ade kanuma miti egaa kanuma kan barbaadamus wallaahi azaana ka'u ajaana bahu dhukkuba banaa rabbi najaa nu haa baasu rabbi najaa sin haa baasu jedheera mucaanii anis kanuma malee kanan jedhu kan biraan jiru egaa irra deebi'een akkaawuntii obboleessa koo kanan sin yaadachiisaa 10,000 46 52 duwwaa tokko 42 fuuldura irratti jira akkaawuntiin kun mul'ata ol hin deemu idduma tokko dhaabataa jira akkaawuntichi kanaafuu abraar naziif baankii hojii gamtaa oromiyaati deeggarsa gochuu fi qabna mucaa kana bira dhaabachuu qabna anis nan hordofaa akkuma kaleessa waadaa sinii galee sa'aatii 10tti mucaa kana fudhee dhufa jedhee kunoo fudhee dhufeen jira boriiftaanis mucaa kana bira dhaabadhee hordofee ammas yoo rabbi jedhee suuqii bannee fi waa inni barbaadu goonee fi liivii fidee yoon isin agarsiisuu baadhe an abdii miti inshaallah yoo rabbi jedhe rabbi ittiin nu aga'u jechaadha rabbi dhibee zabanaa kana nurraa haa qabu hunduma keenyarraa biyya keessas biyya alaa warra jirurraa rabbi hamaa nurraa haa qabu hamaa ammaataa dubbatee dubbachiisa nuti giidoo hin qabnu waan ta'eef giidoo kan qabu rabbi kanaafuu dhukkuba kanas dawaan jira yoowwan Sheekh Abdul Karim deengadda akkas jedhani dhukkuba kamiifuu dawaan jiradhan isa zinaa barbaadu warra afur geesseeradhan rabbi si caala beeka wannati barbaadu Sheekh Abdul Karim si caala beeka rabbi waan ati barbaadu si yuuni uume waan ati barbaadu wallaala rabbi si uume miti fedhii kee immoo hin beeka si uume kee fedhii kee wallaala miti rabbi warra afur si kenna warra zinaati warra kabris bakka buuse waan inni dhugu waan inni barbaadu darbee dhukkubas yeroo uume jedhu dawaasa jala kaa'ee jira garuu koronaan kun maal adab yeroo baay'ee illee wala lokootiin an ibseen ture yeroo baay'ee illee dhaameen ture abaarsa rabbiiti amma fakkeenyaaf akkuma yeroo darbe sinii kaasee ture HIV irraa kaasee iboolaa laalladhee kaansarii fideen hanga koronaa kanatti illee waa wal qabsiisee bifa walalootiin sinii dabarseen ture tokkoffaa zinaan dalaginaa jedheera rabbi amantaa ortodoksiitiinis amantaa musliimaatiinis namni kamuu warra isaatiin alatti waan nikaa hidhateen alatti nama kamiyyuu faanaa walqunnamtii saalaa raawwachuun zinaadha amantaa kamiinuu akka hin eeyyamamne beekamaadha sana goonee jennaan an rabbiin wal qixxeessa ani saayinsii kana hin qaqqabna saayinsiin booda kana kan nuti dhufte saayinsiin jechaadha kan uume rabbi jalqabaa kan waa hunda nuu fide jechaadha kanaafu walqunnamtii saalaa seeraan alaa yookaan zinaa goone jennaan HIV nufe maaliif dhowwee ture rabbi jalqaba dhowwee ture waan ta'eef goodee dhibee kanaaf dawaan dhabamee hanga ammaatti lubbuun namoota baay'ee darbaati kan jiru isarraa barachuu dadhabe uummanni ajaa'iba uummanni keenya ammas ittuma jira
ittuma jira ammas deebinee ammasi waan halaalaan taane hin nyaatinaa kotte duudaa kana hin nyaatinaa waan halaalaa kaa'eera rabbi waan nuti nyaachuu qabnu hoolaa reetti hindaaqoo nuu kaa'eera rabbi nammoo hoolaaf hindaaqoo dhiisee maal nyaate qamaleef jaldeessa nyaate saree nyaate jennaan iboolaan nutti dhufee iboola la qorichisaa dhabamee iboolaan dhufee jechaadha namoota baay'ee dhiigaa afaanii funyaaniin gurraan yaasee namoota baay'ee fixe jechaadha HIV fi iboolarraa namni barachuu dide jechaadha egaa rabbi namni barachuu dide maal godha nama hin amatinaa jedheera rabbi nama amachuun sirrii akka hin taane maqaa ol balleessuun sirrii akka hin taane amantaa akkamiyyuu keessatti waan akkasii jira jechaadha didee namni oduu odeessee jennaan kunoo dhufeera ankanumaan wal qabsiise waan biraan dubbadhan rabbumaan wal qabsiise kunoo dhibee afuuraan daddarbu nutti fide rabbi dhibee afuuraan daddarbu nutti fide namoonni baay'een dhibee kanaan gaaga'amaa jiru addunyaa raasaa jira HIV irraa barachuu dadhabne Ebola irraa barachuu dadhabne corona irraa yoo barachuu dadhabne gara fuulduraatti immoo ijaan ilaallee waan keenya waan hin taane waan halaalaa waan hin taane ijaan ilaallee dhibee ijaan nutti dhufu rabbi nutti fiduunsaa waan hin namne shakkii kana hin qaba wallaahi shakkii kana hin qaba kana jala rabbi na jaanu haa baasuma dhugaa jechuun barbaada kanaafuu bakka jirutti keeriidha kan nuti walii yaaduu qabnu jaalala kan nuti walii yaaduu qabnu dhiifama kan nuti walii gochuu qabnu haasaan sinitti dheeressee akka jaarsaa gorsa sinitti baay'isee afootu naa jedha meemeega ingoolamna akkaawuntii keera deebi'ee ibsee fi kee naashidaa naa qaraataa fi obboleessa keenya kan egaa ustaaz raayyaa lammaffaadha mucaan kun Abraar Naziif jedhama dhalataa godina Jimmaa kan kaleessa du'eera jennee bu'aa oollee rubbuudhaan jiru raayyaan xiqqaan kunooti na bira jira namoonni gargaaruu barbaadan angaree sanan ijaaraa lakkoofsi akkaawuntii isaa kunoo koomentii fuuldura keessanitti argamu kuma 10,46 52 duwwaa 142 irratti gargaarsa gochuu fi dandeessu Abraar Naziif baankii hojii gamtaa Oromiyaa jechaadha sagalee koo kanallee kuttanii waliif erguu ni dandeessu jechaadha kanaafuu ulfaadhaa hundumti keessan nashiidaa irra deebi'ee yeroo lama sadii nashiidaa hundumaa sila jette saqaraati sanas irra deebite naa jettaaf ijoollee nama 3,800 silaalaara itti siqiitii sagalee kee ol kaasiiti sagalee kee sirriitti ol kaasi eesuma jalqaba jettee kaatee hunduma sadanuu irra naa deebiifishi si haa dhaggeeffadhaani namni jibbee argaa waliin oodee naannoo dhaabbee kumsaa firoomaa wal qoodee kayrii walii qoodee sharrii walii qoodee qaamee baay'ifate ibliisni gammadee kijibni dhugoomee akkiin taa'e gadde baroonni fokkisaan bareede moomin afaan dhaabee sheeyxaanni baroode bishaan ture moota ibidda daamota subbatu mi'aa'ee dhugaan nama goode yaa rabbilee keenya maaluma nu goode maaltu dhufa boode koronadha yaa jirtuudha jamaa ittiin nu milkeesse yaallaa yaalamaa bara namni jibbe argaa waliin oode naannoodhaa beekumsaa firoomaa wal qoode kayrii walii qoode sharrii walii qoode qaamee baay'ifate ibliisni gammade kijibni dhugoomee akkiin taa'e gadde bareenni fokkisaan bareede moomin afaan dhaabee sheeyxaanni baroode bishaan ture moota ibidda daamota subbatu mi'aahee dhugaa nama goode yaa rabbilee keenya maaluma nu goode maaltu dhufa boode yaa cibtuudha jamaa ittiin nu milkeesse ajab jiru duniyaa bumaa ajaa'ibaa hundinuu fiigaa hundinuu taabaa jedhe kaffaluu namni illee ciccita laale fooqii ilaale gariin akkeedhaa bagaan akkeedhaa dhabaa yoo qalbiidhaan laalle hooma nama dhibaa jedhe makiina manaatti bizeelii ilaale niyyi waa lama bitatee gurgurata gabaa jedhe lama sun jannataa yookaan ni azaaba yoo haramate azaaba yoo halarate jechuudha azaabnis tolaa miti taabbachuu qaba. Warabbiin dhoowwe hunda jechuu qaba kun ottooma jirra yaadeera gabaabaa fuuqii ilaaleeniyye jeruu balleeffachuun cunqursu balleeffaa innoo naman deessoo keessa nama kuukaa ayyaa dubbii akeeka amma yoomnu famaa ittiin nu milkeesse marratti immoo eqara bisme rabbii kamaa kaa rabbii jabaa deenii dhuma islaamaa beekumsaan jalqabaa amantii beekumsaa ifaan namni qabaa iddaan jettee darba ifaan namni qabaa kolleejjii caala masgida qaba takka namni qabaan achirini anuma kun masgida aseena gadamaa natamannaa nika akka bisalama
kana caalaan deemu wasitta dhaabbatu waan sittima wantaan obboleewwa hundatti dhaammaddu waanan jedhama sitta deebi'addu akka rabbii jecha hunda keessan jaalladhu jedhe rabbiin arga ka keessotti gubaddu wallahi lubbuu gosinirraa busadhu amma lubbuun jiru sinin dagaddu waan sitti dhaammadala yaa bulaa keeraa waan sitti dhaammaddu nan dagate rabbii jecha na yaadaddu yoonni na raamate abadan salphaddu yaadaddu na kaddu khaliq nabdi sama natamannaanika akka bisalama takbir Allahu akbar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقابلت نوري بس. نقام تشيزاك. Mee egaa gorsa wayii wannati gorsuu barbaaddu jira mee obboloota koo kana wannati dhaamsa qabdaa fi dhaamsa wannati dhaamuu fi barbaaddu jira. Baay'ee dhukkubaa kana rabbiin na eegattanii jedhe mana banaatti hin gatinaa cufadhaa na kadha. Rabbi akkas jedhee ture mee kana wal qabsiistee atoo mee maal jettaan mee. Isa dhukkubaa kanas waa hunda keessaa uuma argisiisinaa hojjetta waa meeqa hojjettanu dhiisaa daawwaan isaa ta'uu baamanii jiru rabbitti mana gara isaa deebi'aa jechuudha. Kanaafuu obboloonni keenya karaa rabbii irraa maqxanii jirtan karaa rabbiitti deebi'uudha kan isinirraa eegamu jechaanii jirta kaati. Egaa obboloota koo mucaan kun egaa mucaa qalbii qabeessaa waan baay'ee beekudha. Rabbii guutee nuu uumedha. Rabbii umrii isaa nuuf haa dheeressu. Egaa galatoomaa na hordofuu keessanii fi deeggarsa akka gootanuufis waamicha obbolummaa isinii dabarsuun barbaada. Abraar Naziif gaana bukkeetti argama. Kaleessa gaa sin mufachiisee jira, sin gaddisiisee jira. Rabbiif jecha irra deddeebi'ee wallaahi garaadhaan amma sin naa qulqullooftanutti dhiifama sin gaafachuu barbaada. Ankunoo dhiifama sin gaafadhee jira. Abraariinis dhiifama gaafadhee jira. Qaamaanis akka waadaa galetti kunoo sidiin fideen jira. Namoota 7,000 oltu daawwachaa ture laayivii kana amma immoo nama 4,100tu daawwachaa jira. Na daawwachuu keessaniif ulfaadhaa gammachuun keessan gammachuu kootii gaddi koo gadda keessanii ulfaadhaa garatoomaa dhumarratti gaa du'aayii walii kadhannaa du'aayii naa kadhatta egaa du'aayii walii kadhannaa ulfaadhaa baay'een sin jaalladhaa egaa bakka jirru maratti jechaadha rabbii balaa bu'ee jiru balaa bu'uu jiru rabbii ina waa baasu waan yaane rabbii nuuf haa kennu amaan maataan duraa qabu keeriin nutti haa qabu sharriin nurraa haa qabu kan nu miidhu nurraa haa qabu kan nu fayyadu nutti haa qabu yaa rabbii waan yaanne galmaan nu haa ga'u kanaadharraa fagaannee jiru haadha keenyatti nagaan nu agalchu kanaatti keenya akiraataatti rabbii jannataan nuuf haa qanansiisu kan abbaa keenya irraa fagaannee jirru abbaa keenya rabbii nagaan ija wal nu agarsiisu kan akiraadhaan deemanii jiran rabbii qabbana jannataa nuuf haa ciibsu haadha keenya lubbuun jirtu immoo eeshi kadhadhuuf mee sirriitti naa kadhadhu ustaas tokko na bukkee jiru sagaleedhuma isaatiin aamiin jedhaafi. بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب هجاك يا باس آمين. نسنو بيك يا رب نباس آمين. يا رب نجالد آمين إن شاء الله. نجالد تيس جباد وكين يا فودي هارق الفينو كني آمين إن شاء يا الله. رب لما سجالتنا تجالت يا رب نتايس آمين. يا رب صدا كينو كني آمين إن شاء يا الله. رب لكوبك لنا نراقبين آمين. يا رب لكوبك لنا ننهين آمين إن يا شاء رب ورلي بي يا بهنجرن يا رب بيجرات يا رب الفدا يا رب ديبس آمين. يا رب جروها رجل في جراتشز آمين. يا رب قلبي أبو يا رب نجانو باس آمين. يا رب جنة الفردوس كيسنو كاب آمين. يا رب سلب نبي لما يا رب نجانو باس آمين. نبي لما نتونو الكيس آمين إن شاء يا الله. رب لكوبك قلبي لكوبك جسمي يا رب نجانو باس آمين يا رب. نيد الدنيا لنا اللفودي يا رب استقامة نوكني إخلاص يا رب نوكني يا رب كاتورة نقبل جنتك كيست يا رب رتنقبل آمين إن شاء الله. كيجلت اللي يا رب رتنقبل آمين. مكان اللي يا رب نبنسيس آمين. يا أرحم الراحمين آمين. يا رب ورموش أكنا قرقارا يا رب تقرقاري آمين. بكجر هوري جراباسا يا رب درب أمبوسيف آمين. يا رب سلي أمري سالي رسي آمين. يا رب قلبي سابوتيف آمين. يا رب هذا سالي أمري سالي رسي آمين. كم دكينيا يا رب يا رب باكي أمري جرام رسي آمين. إبل يا رب نوكني آمين. يا ذا الجلال والإكرام آمين. يا رب ونسكت أنهم بسانو لقي آمين. يا رب رنو درب آمين. ولا لتنوجوتي آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Egaa du'aa kadhanneerraa mucaa kana finnee jirraa ulfaadhaa egaa dhumarratti wannan jechuu barbaadu egaa kana caalaan deemu asitti dhaabbadhu wanta obboleeyyan kiyyatti dhaammadhu waan andu mee irrasii kan ranaa deebiiti isiidhaan cufna isii qofa ranaa deebiif. بسم الله الرحمن الرحيم
kana caalaan deemu asitti dhaabbatu wantaan obboleewwa hundatti dhaammadhu waan jirti damma asitti deebi'adhu akka rabbii jecha hunda keessan jaalladhu rabbiin arga ka keessotti gubadhu wallahi lubbuu koo sirraa kusadhu amma lubbuun jiru isin hin daagadhu waan isitti hima yaa obbolaa kiraa waan sitti dhaammadhu naan daagate rabbii jecha na yaadadhu yoonin aramate abadan salphadhu yaadadhu na kadhu khaliq nardi sama natamannanika akka salama Rabba jaga sana pasal rabba dah kasih nunggatina. Ayyega na urrufu keessaniif kabaja fi jaalala guddaan isinii qaba. Bakka jirtan maratti biyya keessaaf biyya alaa Awurooppaa, Eeshiyaa, Ameerikaa, Kaanadaa bakka jirtan maratti jechaadha. Nageenyi keessa isiniif haa baay'atu. Du'aayin gaa baay'ateera. Du'aayin baay'ateen jedhamu hundumaa rabbiin haqee baluu hundumaa akka hapheetti nutti haa qabatu eebbi keenya jechaadha. Ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa gaaffii yaada yoo qabaattan karaa keessaa naa barreessuu dandeessu mucaa kana gargaaruu warreen barbaadan immoo gareenan ijaaraa karaa sanaan deeggaruu ni dandeessu jechaadha yaada yoo naa qabaattan gorsa wannan isin mufachiise dhuunfaadhaan yoo jiraate akka rabbiif jecha afootonaa jettan sin gaafachuun barbaada gama peejii kootiitiin wannan maxxansu wannan dubbadhe arrabi jecha kootiin bahu mucucaachuun koo nafuu uumama rabbii uumama waanan ta'eefi kanaafuu afootu lillah naa jedha yoon isin mufachiise jiraadhe hanga ammaatti akka afootonaa jettan hin barbaada kanaafuu afootu lillah naa jedha Sinifis gama kommentiitiin gama wantoota garaagaraatiin warreen nama mufachiistaniitu jedhee yaade afootu sinii jedheera afootu lillaahi na hordofu keessaniif ulfaadhaa. Salaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.